yaadannoo artistii Hacaaluu Hundeessaa. Jira 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 Ateko egendata Egaa akkuma beekamu artistii Hacaaluu Hundeessaa egaa wareegame waggaa lammaffaa isaa guyyaa boriidha jechuudha. Hacaaluu Hundeessaan guyyaa boriidha kan inni wareegame jechuudha. Egaa akkuma beekamu yaadannoo isaa iddoo garaagaraatti illee kabajuudhaan miidiyaa kanarratti argaa jirra jechuudha. Akkasumas magaalaa gara Adaamaa kanatti seeraan kabajanii jiru jechuudha. Akkasumas illee iddoo garaagaraatti yaadannoo isaatii fi viidiyoon garaagaraa hojjetamaa jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu Rift Valley Universitiin illee Hacaaluu Hundeessaa kaampaas jechuun haala kanaan maqaa isaa jijjiiree jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu viidiyoo garaagaraa kan Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaatiif hojjetame isinii qabadhee dhufeen jira. Egaa warreen chaanaalii keenya kanaaf haaraa yoo jiraattan subscribe gochuun viidiyoo kana immoo like gochuun akka jalqabdan kabajaan isin gaafadha. Gara viidiyootti. Urse gannaale urse gibee urse gannaale urse gibee ateko egendata ateko Egaa viidiyoo yeroo artiist Hacaaluu Hundeessaan lubbuun jirutti kan waraabamedha viidiyoon kun. Egaa akkuma beekamu Hacaaluun asirratti lammii biyya alaa wajjin jirra sirba isaa jechisaa jira jechuudha. Mee hadaawwan. Jira 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 bulee barii arguuf jira bulee barii arguuf garaanu bal'isee aanuyi. Garaibas olhi Garano bal iseyanui Garaibai ibsasui Bal iseyanui Izena hui. Egaa viidiyoochi akkuma argitanii viidiyoo baay'ee namatti toludha jechuudha. Egaa viidiyoo kanatti aansee baay'inaan isiniif kaa'een jira. Egaa artistiin keenya kun awaardiin isaas akka dhiyaate ni beekama. Egaa viidiyoo bal'inaan kan isiniin hojjedhu ta'a. Har'aaf viidiyoon keenya kana fakkaata. Hamma xumuraatti nu hordofaa. Turtii gaarii. Baatiin tungaa akkuma beektanitti baatii Hacaaluu Hundeessaatti hidhamne baatii Oromiyaan itti gurraachomte Oromoon akka malee itti gaddite waggaa lammaffaa Hacaaluu Hundeessaa TikTok irratti kabajuu deemna. Hundi keessanuu guyyaa roobii takiin guyyaa arbaa akka hin hafne mana obsa Abdiisaatti kan kabajamu. Obsa Abdiisaa namni hin beekne maqaa isaas jalan isiniif godha. Sa'a sadii akka Itoophiyaatti tokkichi keessan akka hin hafne jechuu kabajaa fi jaalallaan isin gaafadha. Warri walaloo qopheessuu dandeessanis goota keenyaaf akka walaloo nuuf qopheessitan asumaan kabajaan isin gaafadha. Warri sagalee bareedaa qabdanis wallee Hacaaluu Hundeessaa keessaa kan isinitti tole keessaa filattanii nuuf akka wallistan kabajaan isin gaafadha. Irra deebisee hundi keessanuu akka hin hafne sa'a sadii akka Itoophiyaatti jechuudha. Galatoomaa ulfaadha nuuf jiraadha. Sagantaa kanarraa Oromoonni TikTok irra fayyadamtan TikTokii fayyadamtan ደሞ ምን ጣለብኝ ልብሽ ቤቴን ማን በክፉ አየብኝ ልጆችሽ አለሜ ያውን በዚህ ዘመን በርስት ይጣላሉ ቢሉኝ እንዴት ልመን ልጆችሽ አለሜ ያውን በዚህ ዘመን በርስት ይጣላሉ ቢሉኝ እንዴት ልመን ፍቄ ጅመራሱ ጉዳ ጉዳቱ